Ashamaa harka funee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shawaa sagantaa Maayaati. Sagantaa Maayaa Maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo marasaa kanatti kan isiniif dhiyaatu nageenya keenya kan jaalalaa bakka jirtan maratti isiniif haa ga'uun isiniin ja'a. Sagantaa Maayaa akkuma beektanitti hayyoota wayyoota akkanumattis artistoota garaagaraa istiidiyootti affeeruudhaan muuxannoo isaanii mudannoo isaanii kana malees hojiiwwan haaraa yoo baafatan immoo isin wajjin wal barsiisuu jiraati. Itti dhiyaadhaan isiniin ja'a. Rukuta musikan dibe gurarasu Abu Merre Nuwaya walita rura wal gargaru Wal tigura wali igu Wal jabsura wali obsu Hip hop artistii yookiin walsaa hip hopii suraatii jedhama. Waan afeertaniif filatoomaa. Bifa haaraan weellee haala hin baratamneen afaan Oromootiin yeroo jalqabaaf hip hopii nuuf fideeti jira albama gootu jechuudha. Jechoota afaan keenya walitti qindeesse Dura fi duuba naqee wal cina tarreesse Seerlu gasa eege galumsa isaa beeke ergaa isaa qeeqe Loqoo bahaa fi Oromiyaa kaaba Kan kibbaa fi lixaa itti hirkise dhaaba Hedduu natti tolee jira. Baga milkooftee duraan dursoo jechuudha. Galatoom ulfaadha. Hip hopiin afaan Oromootiin hin baratamne albamatti dhufuudhaaf akkamitti haamilee argatte waan sin joosan irraa ka'uun fedha. Ammas akkuma atu jettee walleen gosa gara hip hopiitiin jiru kun baay'ee hin baratamne hin hojjetamne jechuun danda'u hojjetamanii turan kanaan dura garuu hin baratamne hawaasa keessa seenee sirnaan dhaggeeffatameera jechuun garuu rakkisaadha. Garuu hammam hojii hammamiitu immoo hojjetamee dhiyaatee uummataaf isa jedhu immoo yoo ilaalte akkasuma miti. Kanaafuu dhaggeeffataan hin jiru jechuuf immoo jalqaba hojiin ga'aan jiraachuu qaba. Anis waan kana yeroo hin jalqabu ka'umsi koo yookiin murtii kanatti yeroo seenu walleewwan kan biroollee yaadeen ture jechuun hojjedhee kan harkaas qabu jira garuu qaawwi natti argamuu fi kan du'uu danda'u gama kanaan ture. Ofii koofis barbaadee dhabee hojii baay'een hin jiru afaan Oromootiin maaf hin hojjetamu. Afaanichi hojiilee akkasii hojjechuuf mijataadha. Garuu hojiileen akkasii hin jirani. So nama eeguurraa yoon hamma humna kootii yaalee gaariidha jedheen murteesse warra bakkeen hordofan ture warra biyyoota alaa jechuudha. So afaan Oromootiin immoo hagan danda'u uummata kanaaf dhiyeesse san booda fiidbaakii isaanii waanuma isaan jaan kanaan laala jettee seente waan jedhus yaadeera. Keessa koos immoo fedhiinsaa nan qaba. Gaaffii guddaa jechuun purpose jireenya dhuunfaa keetii irra darbe tokko immoo jiraachuu qabda jireenya kee keessatti jechuun sun akkuma jirutti ta'ee maalan buusuu danda'a akka lammii tokkotti yeroo yaadu tarii qaawwatii kana yoo hin duuchee waan tokkodha jedhee yaadeetan itti seenu. Namni gawaa dhaggeeffachuu irraa haamsa godhata. Hip hopii kana warra biyya alaa kanarraa eenyufaa fardeessaa turte eenyufaa hordofaa turte? Tarii namoonni trendii hip hopii kana beekan tilmaamuu danda'u old schoolidha. Kan old school hip hop kan jedhamu sagaltamoota fa'aa keessa kuma lama gara jalqabaa keessa kan turan jechuudha. Ammas jiru garuu deepidha yookiin gadi fagoodha liiriksiin isaanii. Tokkoffaa irratti garuu hojiin isaa walaloon isaa baay'ee motiveet kan na godhu humna kan naaf kennu. Eminem baay'een hordofan ture. Innis waan hedduu hojjetaa garuu sana keessaa jiru walleewwan tokko kan sirriitti yoo xiinxaltee ilaalte akkaataan hojii isaanii ergaa isaan dabarsan akkitti si waliin jireenya isaanii yookiin wallee isaanii jireenya kee waliin akkamitti link akka ta'ee jiru yeroo ilaaltu motiveet si godhu. Jeneraal nama baay'eedhaaf kun waan beekamaadha. Waan warra achiis yeroo baay'ee dhugaa bahaniifidha. Ergaan ni dabarsu baay'een isaa waan motiveet si godhudha yeroo baay'ee. Sana nan hordofan ture sana achi Snoop Dogg, 50 Cent warra jaarraa sana keessa turan baay'een hordofan ture jechuudha. Anis gara sanatti harkifadha xiqqoo ishee walaloo irratti moor yaada gadi fagoo jechoota babbareedoodhaan dhiyeessuu irratti xiyyeeffata yeroo baay'ee. Entertain gochuun akkuma jiru ta'ee jechuudha. Bashannansiisuun akkuma jirutti ta'ee garuu ergaa irratti xiyyeeffata jechuudha. Isaan hordofatu. Dhugaadha. An duraan hubannoo hedduu takkan qabuun ture waama hip hopii kana waan jaan kana
eegumaan wallee hankee dhaggeeffadhee booda hammatee Google godhee dubbisuudhaaf yaaleen ture. Pirinsipiliin hoomoo ulaagaa numti hip-hop jaamu kunu hedduu takka namatti tola. Halaala hoggaa harkan garuu waanuma durii fakkaachuu mala. Namni hoggaa laalu hoggaa dhaggeeffattu nama wattaa miti ture. Hoggaa gadi fageenyaan keessa seentee dubbistee hubattee ilaaltu garuu even an hannaa ajaa'iba keessa ulaagaawwan afran hip-hopiin takka qabaachuu qaba jedhamee akka pirinsipiliitti kan fudhatamu jaalala nagaa labsuu qabaa tokkummaa labsuu qabaa achi immoo intarteeni hoomoo bashannansiisuu qabaa kan jiru san hedduu takka natti tolee jira kanaafuu inumaa irra deddeebi'ee wallee kan akkan dhaggeeffadhu wanni nama kaasee kanaa jechuudha. Booreengaa mata duree albama keetiiti. Addatti mata duree wallee kootii albama kootii akka inni ta'uuf kanan filadhe jechichi mataan isaa jecha baay'ee strong ta'edha powerful. Aangoo qaba waan ibsu barbaadde siif ibsa waan an ibsu barbaade naa ibseera kanaaf an filadhe. Lammaffaa immoo wallisaa beekamaa Eebbisaa Addunyaa kanan baay'ee jaalladhu kan waan hedduu ijoollee ta'e irraa baradhe kabaja haga isaaf malu osoo hin taane hagan ibsuu danda'u ittiin ibsuuf kanan hojjedhedha. So warra kaaniin bakka bu'ee naa ibsa jedheetan filadhee booree jechuudha. Wallee sana yoo namoonni wallee Eebbisaa beekan beekuu danda'u introosaa fi dhumarra muuziqaan jirullee kan isaa fudhanne. Wannoo isaa toon isaa qofa jijjiirre malee akka muuziqaa wannooti kan fayyadamne wallee isaa irraati kan fudhanne jechuudha yaadannoof akka tolutti. So sanadha. Sagalee sanaan nagahee yaanni fuudhee naan jala'ee ammayyuu jikoo mirgisaa yaadannaan eebbisaa. Leenca saafila sodaa hin qabne murataa gaafa rakkoo yoomiyyuu si yaadanna barsiisaa anaa fi labata koo jedha. Namoonni ergaa wallee kana hojjechuu gaafa yaade namoota tash godhu baay'ee akka inni qabu waan beekuuf namoota umrii sana keessa turre yaadannoo baay'ee qabu wallee isaatiin mudannoo baay'ee qabu. Anillee wallee sana keessatti barsiisa daffaa irratti mudannoon akka dhuunfaatti qabu waan narra ga'ee baay'ee ta'uu baatus namoonni yeroo sana mudannoo akkasii qaban relate gochuu qabu. Muuziqaan yennaa hojjetamu namoonni yaada sanaa wajjin relate waan godhan qabaachuu qabu. Sanaaf jedheetanii wallee kana yaadannoo isaafis akka ta'u anis akka mata duree albamaatti filadhe booree jechuudha. Albama hankee kana keessatti walleen dheebuu jettu tokko jirti. Kiliippiinis itti dalagameeti kan jiru. Visualizeriidhaan goone. Akkasitti hojjetamee jira. Tarii si ibsaa seenaa hankee of keessaa waan qabu waan natti fakkaate. Dhaggeeffattii tasirriitti. Dheebuu lakkoofsa tokkoffaarra tiraakii tokkoffaarra jira. Numaayyuu parpaziliin achirra kan hin godhesse. Tokkoffaa anaanis na ibsa personaal wantoonni personaal ta'an jiru achi keessa chaalenjii adeemsa kana keessa jiru murannoo chaalenjiiwwan kana bira darbuuf gootu waan baay'ee tuttuqeen jira. Maaliifis akka waan kana keessa seenee tuqeera dhaggeeffattoonni yookiin immoo afaan Oromootiin dhabanii gara biraa akka hin deemne waan gara kootiin jiru madaala jiru sirreessuuf itti seenee waan baay'ee jedheen jira achi keessatti. Tokko sanaaf kaayyoo isaas ni ibsaa, chaalenjiis ni ibsaa, walleewwan kan biroo hunda bakka bu'ee even wanta baay'ee naaf ibsuu danda'a jedheetan filadhe. Dheebuus wanti jedhu sun wanta kanaaf qabu naaf ibsa jedheetan kan inni filadhe akkuma ati jette wantoota baay'eetu jira achi keessa mudannoo dhuunfaa. Kanaafuu hedduu takka si wajjin wal qabataa jechuudha. Ni qabate. Bakka maraa jirtanii akkam jirtu nagaa kiyya'anii yeroo dheeraaf sosobee ofii koo muuziqaaf jecha dhiisee hojii koo kunoo murteessee artiitti seenuuf qopheeffadhee yeedaloo.